abbaan qabeenyaa Aliko Dangoteen biyyoota Afriikaaf boba'aa dhiyeessuu eegalani. Sadarkaa dureeyyii Afrikaa bara 2026 dursaa kan jiran bilineerri biyya Naayijeeriyaa fi biyyoota Afrikaa garagaraa keessatti hojiiwwan investmentii gugurdaa hojjechaa kan jiran Aliko Dangoteen rakkoo baha giddu galeessaatti uumame hordofee hanqina boba'aa mudate salphisuuf boba'aa dhiyeessuu eegaluun ibsame. Warshaan boba'aa guddichi Dangoteen hoogganamu kun yeroo jalqabaaf biyyoota Afrikaa hedduuf boba'aa erguu eegaluu isaa Bloomberg fi All Africa.com gabaasaniiru. Warshaan kun petrooliyamii toonii 456 ta'u gurgurtaaf kan qopheesse yoo ta'u biyyoonni Cote d'Ivoire, Cameroon, Tanzania, Togo fi Ghana gurgurtaa boba'aa kanarraa dursa fayyadamuu jalqabaniiru. Warshaan caalaltuu boba'aa Naayijeeriyaatti argamu kun guyyaatti boba'aa baarmeela 650 caalaluu kan danda'u yoo ta'u kunis fedhii boba'aa Naayijeeriyaa guutuu irra darbee alatti ergamaa jira. Jalqabbiin kun biyyoota Afrikaa bahaa lixaa fi giddu galeessaa keessattis akka itti fufu abdiin irra kaameera. Waraana bahaa giddu galeessaatiin immoo waraanni bahaa giddu galeessaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan waliin gaggeessaa jiran addunyaa gaagaa jira. Waraana baatii tokko guutuuf jiru kanaan hoogganaan olaanaa afuura Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamuu hordofee gara naannawaatti babal'ateera. Ameerikaaf Israa'el sa'aatii 12 keessatti haleellaa buufataalee niikuleeraa hooggantootaa fi bu'uuraalee misooma misaa'ilaa irratti xiyyeeffate 900 ol raawwataniiru. Israa'el hanga ammaatti haleellaa garagaraa 15,000 ol Iraan irratti raawwachuun ibsameera. Akkasumas Ameerikaan dooniiwwan waraana Iraan 17 dhidhimsuu fi iddoolee ijoo oomisha misaa'ilaa 10,000tti lakkaa'aman humna galaana irraa dhaabbilee waraanaa kuusaalee boba'aa fi buufataalee caalallii boba'aa dabalatee dhaabbilee murteessoo anniisaa haleeluun ibsame. Iraan gama isheen haleellaa deebii fudhatteen Israa'el dabalatee buufataalee waraana Ameerikaa naannawichatti argaman bu'uuraalee misooma anniisaa buufataalee xiyyaaraa fi kuusaalee boba'aa misaa'ilaa fi drooniin haleeluun ibsame. Akkasuma ulaa daddabarsa boba'aa murteessaa Hormuz cufuun addunyaa irratti dhiibbaa olaanaa uumuu dandeetteetti. Waraanichi ammas gama hundaan akkuma itti fufetti jira. Hanga ammaattis loltoonni Ameerikaa 13 yoo ajjeefaman 290 ammoo madaaniiru. Bu'uuraalee misooma Ameerikaa irratti haleellaa raawwatameen biyyattii irra miidhaan doolaara miiliyoona 800 ol qaqqabeera. Sirnoonni raadaarii ammayyaa 12 fi terminaalonni saatalaayitii Ameerikaa hedduun barbadaaniiru. Gama Israa'eliin immoo lammiileen nagaa 22 fi loltoonni 4 yoo ajjeefaman namoota 5,000 fi 229 ta'an irra miidhaan qaamaa qaqqabeera. Iraanitti iddoolee siiviilii 85,000 irratti haleellaan raawwatame lammiileen 1,100 fi 937 yoo ajjeefaman 24,000 ol immoo madaaniiru. Namoonni miiliyoona 3.2 ol fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Sirni walharkaa fuudhiinsa diizaayinii fi bakka ijaarsa giddugala Islaamaa fi masjida maqaa mootii Najjaashii gaggeeffame. Majlisni olaanaan dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa giddugala Islaamaa fi masjida maqaa Najjaashii mootii beekamaatiin moggaafame ijaaruuf waggoota muraasa dura Finfinnee keessatti gamoo gamtaa Afrikaa biratti lafa fudhachuun isaanii yaadatama. Baasii ijaarsa giddugalaa kana uffisuuf waggoota darbaniif World Muslim League waliin carraaqqiiwwan adda addaa taasifamaa turanis sababa adda addaatiin osoo hin milkaa'in hafuu isaa majlisni olaanaan ibseera. Kanaan dura dhimmi kun harkifatus ijaarsi guddichi kun abbootii qabeenyaa biyya keessaatiin akka ijaaramu waliigaltee irra gahamuun har'a abbootiin qabeenyaa ijaarsa kana raawwatanii fi koree ijaarsa majlisa olaanaa gidduutti sagantaa walharkaa fuudhiinsa diizaayinii fi bakka ijaarsaa gaggeeffameera. Sirna walharkaa fuudhiinsa seenaa qabeessa kana irratti pirezidaantiin majlisa olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa, pirezidaantii majlisa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaar dabalatee hooggantoonni olaanoon majlisichaa abbootiin qabeenyaa fi keessummoonni affeeraman saganticha